baay'een keessa warroonni miindaa malee hojjechaa jirtanii jecha har'a dhugaa waaqa maglacaa wayii ba'ee maglacaa sana dhaggeeffachaa ture. እና ሴሪሳ ijoolleef amma kaddaamotaaf jecha kaddaama yookaan shaqqaalaa jedhanii nu waamuun tire seerri nuuf jira dhugaa ijoolleen seeran qabnu hin jedhina seerri jira kaddaama unuutu akkaataa isaa fayyadamuu isaa wallaallee malee seerri jira darbee immoo warroonni miindaa keessan otoo isin hin laatiin waggaa 2 waggaa 3 ji'a 4 hankee dafqakee otoo isin laatiin otoo atiin beekiin warroonni tikeetti kutanii gara biyya keessanii Itoophiyaatti isin gashaa jiran dhaggeeffadha yeroo isaan tikeetti kutanii isinii fidanii mana sana keessa otoo jirtanii jecha tokko isaan faana hin haasa'ina. Isaanitti jecha tokko hin deebisina. Nagaama mana sana keessaa ba'a. Maaliif mana sana keessaa? Ashamaa harka fuunee orduftoota akkoo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha isinii jechuutti nan barbaada akkasuma immoo haaraa kan taatanii gara chaanaalii kanaa Noora Abbaa Ganagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedheera subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo kana immoo share like gochuudhaan jala qabaa akkasuma immoo obboloota keessanii isinillee yoo rakkina akkasii kana keessallee injirta yoo ta'e isinillee allatu ta'ellee obboleonni keessan kan isaan gargaaruu danda'u jiraachuu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana share godhaa fi isiniin jedha keessumaa jechuudha. Namoonni gara Kuwait deemuu barbaadanii fi Saudi Arabiyaa keessa kan jiraatan miindaan keessa isin jalaa dhorkamee kan jiru seerri haaranii ba'ee akka jiru dubbatamaa jira waan ta'eef hojiirra oolchaa isiniin jedha yeroo hedduu jechuudha keessumaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen keenya miidhama gurguddaa miidhamanii harka isaanii duwwaa gara biyyaa galuu kan isaanii immoo reeffa isaaniitu gara biyyaatti galaa jira kanaaf iyyuu ergaanii micayyoon kun dabarsaa jirtu isiniif formaata ta'a waan ta'eef keessumaa obboloonni maallaqni keessan miindaan keessan isin dhorkatamee to'i biyya namaa keessatti dararamaa jirtanii seeraan itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Sato jirtanii waasiin gochuu danda'u waan ta'eef otoo mana sana keessa jirtanii jecha tokko isaan faana girri hin uumina. Tikeetti keessan fudhaa waan fudhattan fudhadhaati nagaan mana sana keessaa baa yookaan namicha kafila kee ta'uu danda'a yookaan madaamii kee ta'uu danda'a nama si geessu eeppoortii faana deemta egaa eeppoortii geessan immoo shaanxaa keessan yeroo isaan makiinaarraa buusiisin jen yeroo sana agannatti isaan faana gibbi uumtu jechaadha. Isaan booddee hin buusu jetta warroonni birrii malee otoo birrii keessan sinillaatiin gara biyya keessanitti isin gashaa jiran jecha. Ingalu ette yeroo sana bakka sheefana girriin umta sakuritoonni jiru laachi keessa eeppoortii keessa sakuritoonni jiru. Inna isaaniin ufu yeroo sana hin ufu waan ati taate si gaafatu. Hin sodaatina hin boo'ina bakka miidhaa keessa mi'ama keessan tokko lamaan itti madda isaanitti. Yeroo isaanitti himattanii ishees siitiinis namuma eeppoortii sana si geesse yookaan kafila kee yookaan ishees ta'uu danda'a nama siin geesse lamaan keessan qabataniitu Sintursu jecha isaan booddee lakkoofsa eejensii keessi gaafatu lakkoofsa bilbila eejensii kee Itoophiyaatti kennita anasillee itti kennita eejensii keetti dawwadu jecha eejensii ati irraan dhufteetti isaan booddee tokko lamaan akkaatii miindaa malee gara biyyatti galaa jirtu tokko lamaan keetti beeksisaniitu eejensiin kee eejensii asitti dawwalaa jecha eejensii Saudii keessatti dawwalee kunoon tallee akkasii nuti isinii ergineeru miindaa malee gashaa jirti madaamin yookaan immoo kafilli miindaa isheerraa fu'aa fi jedhaniitu dawwalu sokuritoonni sun immoo gadhisanii qabatanii jiru gati ta'eef yeroo sana miindaa kee sa'aatii 24 dhugaa maaramii kan akkasitti fudhattee jirte gaarra. Sa'aatii 24 keessatti otoon guutiin ashee qabaniitu birrii kee irraa siifuu jecha birrii kee waan ati irraa qabdu tokko lamaan isaan booddee nagahee yookaan immoo miseejii sitti agarsiiste akkaawuntii kee akka galee yoo otuma sheefaana jirtu birriin kee sii galaa tikeetti kee siilaatti yoo immoo tikeettiin sun gubatee illee tikeetti kan biraa sii kutti birrii isheetiin malee kisaaraa keetiin hin kuttu jecha ati tikeetti kanaafiyyuu ijoolleen miindaa malee galaa jirtan dhugaa waaqa hin sodaatina hamma manaa baatanitti immoo jecha tokko isaan faana girri hin uumina eeppoortii keessa ennaa geessanii yeroo sana agaanis hin dubbachuu qabdanii kanaafiyyuu seerri Saawudii amma baay'ee cimeera dhugaa ijoolleen keenya itti fayyadama warroonni miindaa malee galaa jirtanii miindaa keessan otoo fudhatiin hin galiina adaraa waaqa warroonni viidiyoon kun isin ga'ee isin bira ga'e immoo sheernaa godhaati ijoollee. Dhaamsan qabaa viidiyoo biyya kana koppiliinki sheer gochuudhaan embaasii Kuwaitiinis na dhaqqabsiisa. Embaasii Kuwait akka nama kamitu qaamaan dhaqee wajjin haasa'uu nan danda'a. Haa ta'u iyyuu garuu uummanni keenyallee wanti irratti embaasii Kuwait kan biyya keessa tahee ejensoota biyya keessaa hojjettootaaf karaa banuu yaalan hojii wal qabatee wanta kana irraa dubbachuu barbaadu jira jechuudha. Yeroo kanneen keessatti embaasiin kun ejensiiwwan biyya keessaas kan qopheessuu qabdan narsoota illee qopheeffachuu qabdan narsiin viizaan narsiin ni jira.
Filipiinii ni jirti, Hindii ni jirti jechuudha. Akkuma Filipiinotaaf Hindoonni jirtu sabaaf sablammiin biyya biraa naashinaaliin biyya birootaa kan jiran Itoophiyaanis narsoonni qophaa'uu qaban jechuudha. Viizaa kana yeroo isin filatu dhuftu dhukkubsataa mana keessaa qabda moo hin qabdu? Dhukkubsataa yoo mana keessa kan jiraatte narsiitu ergamuu fi qaba malee hojjettuu mana qulqulleessitu kan nyaata gootu kan ijoollee gootu dhukkubsataa eeguun qabdu. Dhukkubsataa fi qacaraan kophaatti ta'uu fi qaba jechuudha. Akka seera keeyyata biyya kanaatitti namni dhukkubsate gatiin isaa kophaatti maallaqni isaa kafalama. Hojjettuun isaatis maallaqni kophaatti kafalamee ramaddiidhaan lafa jira. Garuu isa san dhoysanii namoonni ofii isaaniitti fayyadamu. Warri biyya kana ofii fayyadamanii hojjettuu tokko qofa godhanii guutuu dalagaa guutuu isirratti murteessan jechuudha. Hojjettuun tuni yoo kana hojjette dhukkubsataa kana yeroo inni halkan ka'u wajji kaati, guyyaa yeroo inni dhaabbate wajjin dhaabbatti, yeroo inni rafu isheen ni dalagdi jechuudha. Ni qulqulleessiti, nyaata goosisan jechuudha. Kanaafuu kanarraa kan ka'e ijoolleen kunniin boodarra rakkatanii rakkoo yoo irra gahe mana keessaa badan jechuudha. Rakkoon bal'ina badiinsa lammiilee Itoophiyaa kan idila addunyaa Dubaay hanga Saudi Arabiyaa fi Qatar, Joordaan, Kuwaitiin badiinsa mana keessaatiin rakkoon guddaan kan isaan saaxile rakkoo kana jechuudha. Dhukkubsatoota mana keessatti yaalamanii kan silaa doktorri yookiin narsiin kophaatti yaaluu qabdu hojjettootumatu yaala jechuudha. Bifoota kanaanoo wanta kaamanirratti hangam hojjettaniitiin hin jirtan. Wanti kun yoo irratti hin dalagamin ijoolleen kun maaltu jijjiiramni wanni jiru hin jiru jechuudha. Biyyoota kana keessatti hanga waggaa dheeraa turetti rakkooleen biyya kana keessatti hojjettoota mudatu namni dhama dhukkubsatu gatee biyyaa mana sanii bahee biyya kana keessallee bahuu hin danda'u dhiifamni dhufee afuun dhufee dhiifamni kennamuuf jechuudha. Yookiin lafa jalatti dabarsanii yookiin immoo murtii du'aa irratti fudhatan jechuudha. Maafi dhukkubsataa gattee mana keessaa baatee jedhu jechuudha. Narsoonni qophaa'uu qabu, narsoota qopheessuu qabdanii, narsootaan karaan kun warra dhukkubsatuufillee lafa kaa'uu qabdanii. Viizaan narsii kan 20 ni jira. Gatiin isaanii ramadamu gatii olaanaadha. Shufeertonni ni jirti. Warri kaddaamaa ta'ee fi qaamumti hojjettoota kanaan ta'e hojjettoota mana keessaa ta'e shufeera yookiin konkolaachisu. Tonni dubartootaan ni jira, ni fudhatama, lammiin biraa ni kennama. Itoophiyaas kunis akka sirraa wantoonni kunniin guutuun isaa ulaagaaleen kunniin akka lafa kaahamu shufeertonni yookiin konkolaachistoonni dubartiitis akka jiraatu qopheessuun dirqama jechuudha. Imbaasiin fi ejensiiwwan alarraa fi keessatti illee hojjetan jechuudha. Hangi rakkoo lammii kennaa bifoota kamiin akka dhaabuu dandeenyu ulaagaaleen guutamuu qabu. Dhukkubsoota narsiin eegdu warra dhukkuba sukkaaraa fi warra ijaan hin agarre daa'imman laamshahuu ta'ee manguddoowwan dhibee adda addaa qabaniif kuniif narsiitu qaxarama jechuudha. Narsiin kunniin namoota dhukkubsatu yeroo inni rafe ni rafu, yeroo inni ka'e ni ka'u jechuudha. Itoophiyaan akka addunyaadhaan wal qixxee taatu yoo barbaadan taate bifoota kana bifa tasgabbii tahee filatamee lafa kaa'amuu qaba jechuudha. Banamuun biyya kanaa banamte jechuu odoon taane banamanii gaafas dhufan rakkooleen nama mudatu maaltu jira kan jedhu irratti gadi fageenyaan mari'achuun isin dirqama jedheetiin laata. Haayima banamte ima haa dhuftudha. Warra ejensiis kophaa dhaabbatanii rakkoo isaaniif dhufu mudatu kanni gadi ilaalee namni hangarraa qo'atatillee hin jiru. Namni hordofee wanta kanallee rakkoon kunis hojjettoota irra bifa kamiin akka gahu kanneen guutuu isaa namni jala galee ilaalee hin jiru. Dhukkubsataas kan dhukkubsataan 2-3 ijoolleen qaamaan soso'uu hin dandeenye 2-3 yoo mana keessa jiraatte kasammuun isaa sirrii hin jirre 3 yoo mana keessa kan jiraattu taate ijoollee kana guutuu isii kan eegdu hojjettuu takkittiitu dhufa jechuudha. Keessaanuu Itoophiyaan kana barbaadamte, Afrikaan kana barbaadamte qowwii jedhan garuu hanga maqisiin dadhabdu hin beektan. Maaliif ijoollee kanneen guutuu eegaa dhufte achi kaatee immoo dalagaa isaanii mana qulqulleessuu, nyaata hojjetu, uffata miicuu kana guutuu yeroo inni rafee jedhe jechuudha. Yookiin gara inni mana barumsaa yoo fudhatan yookiin yoo inni rafee hojii kana guutuu jedhe gaafa inni achi ka'e immoo isaa wajjin halkanii guyyaa fiigaatii bulti. Hirribni isiin argattu hin jiru. Sammuun isiis ni jeeqama. Gaafa kana maal gooti yookaan ijoolleen kun harkaa rafteetti ijoolleen kun harkaa kufuun ni mala. Hirribni isii fudhattee gaaf yookiin baduuti mala mana keessa bootu gala. Yookiin ijoollee kanneen akka tasaa dha'uun ni mala yookiin sammuun isii miidhamuun ni mala. Kana irratti illee gadi fageenyaan hagam irratti hojjechaati jirtanidha. Imbaasiis ta'ee ejensiiwwan Kuwait jirtanii fi ejensiin biyya keessa jirtii fi gareewwan mootummaa wantoota kana qopheessitan wanta kana irratti hangam hojjechaa jirtanidha. Gaafii kiyya kuni koppiliin share gochuudhaan please wanta kana irratti haa hojjennu. Wal arrabsuu, wal qeequu, wal dhaabbatu wanta kana irra doonteen waan lammii kennaa ta'u hanga Dubaayii fi biyyoota dawlaalee Arabaa biyyoota Arabaa kamuu hojjettoonni kennaa deeman akka ummatoota biraatiin qixxaahan, akka saba biraatiin qixxaahan, akka lammiilee biyya biraatiin qixxaanii mataa wal qabatanii hojjetatan akka tahamu lammii keenya wajjin dhaabbachuu qabna. Lammii keenya waan isaan barbaachisu ulaagaalee kana hojjechuu qaba jechuudha. Yeroo
Madaame wajjatti fudhachuu dhuftu maal akka achii qabdu mana keessaa dhukkubsatoonni yoo kan qabaattu taate akka ijoolleen kunniin mana san hin dalagane akka deebi'an nafsii mataa ofii akka qopheeffattu wantoota hunda jalatti galtanii hojjechuu qabdan jechuudha. Isinii galamiti. Kanaafuu koppiliinki sheer gochuudhaan wanta kana akka irratti mari'attan akka wanti kuniin tahamoon tahu kuweet qofa odoo hin ta'in dawlaa arabaa kam keessaa kan baqannee jiraannu jechuudha nuti. Isinii galamiti. Egaa akkuma dhageessanii ergaa bareedaa wantoota namoota biyya namaa keessatti argaman keessumaa shamarran keenya dhiibbaa garaagaraa yeroo yerootti irraan ga'uudha jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa yoo argame hunda keenyaaf iyyuu gaariidha waan ta'eef wanta hunda keenyaaf gaarii ta'e immoo waliif sheer gochuu waliif qooduu hin dagatinaa isiniin jechuutti barbaada hordoftoota koo amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Subscribe. Share, like, and Comment. Thank you for watching. Kenna Jalila.